ويانا نقوته ولا تلم ويانا المطر موجود ويانا المطر مارا ويانا سبب سبب بيا كنا قوت ويانا بيا كنا قوت وانت هذا ولا تلم نجوا بجاج سياسة أمر في فوقتنا كنافو نمني ويانا دين أمة بيكنا دين سبا هرمو ثاو شيدا بيكه دين أمة شيدا بيكه إشتى كمسو قدون دير كمان يجوا أبدا أنا كينيتي جيرما كنا كيسة تراكو أددا كيسو ميسا نكانتورة عمل جيرما تهي فانجي ويانا ندو أددا أرباتو تودوسا تكانتورة فانجي ويانا كنا برا جدا ميكرونا أنا غتي أدو كفلة غتين كفلة غتي جيرما كنا كفلة جيرما كنا أكا دوبتين ديبي والدام بيكنا كيسة تورة عمل بقيدت خرافة إنه بيكون دندنيا غروق عمل بقيدت والدام بيكنا كيسة تورة ما ورا جيرما مرموفي ورا جيرما ده درجة ورا جيرما دوبتين قيدت والدام والديتان هدوم برما تورة نانو أتدا كيسة नाना भी अच्छे तद्दा कैसे तो बड़ा मात हम तो संकेसा नानो ने कैसे तो खाना वरों ने कलेसा नुबिरा वरे कमन इजु मसल पारन वालांडु मिटी जचु जिरमा का तिक सूरत गति का परमात है सुन नानो कैसे इन्हें अम्मा को निम्मो अक्का बियत जिरमा रुपए ना धुवती देवी सूरत देवयानी मसाला मोतुम्मा से नुड़ाफ वयाने दीना बिया कैसा थी बिया आवाज़ वनी गलते औरमों गैसुन इसर राहिमलू औरमों सबनामा न्यातु औरमों यो बिया करा कैसे बिया तुनी हिम फचाती जे निबित्ती जे बड़ा दिद्दमी तोरबा परंजिरा ते जता दो बड़ा दिद्दमी तो बड़ा दिद्दमी तो बहुत जाते सन आकमित और मोना कभी ये बिल्कुल सितू फराजित अगर सीसु बिकन कर रहा है योनी ना दिखे गेसु ना भी कुम बित्तिनु कब योकन अंगे गेसु कब योकम भी कुम बित्तिनु कब जेल मुर्ते से दिखानो जितनी करे वही कमी मोदरा या समझरा सरकार की तरफ से ऑपरेशन भी यहाँ परेशानी थी करोड़ा वैयाने फशले सुनना दाने जा सनिम्बोदा मुर्ते मोतुम्मा फेडराला मुर्ते सेन राजा ने किसी बिया मकले लाका वो करने एरगबे इम्बोदा वाका दूते बोल सेन ते अवारा बिये राधे खाते बिये का बित्तिम सुना इसा का नदुरत आबतुरत आका गोदरा केलमत आका आना केलमत माँ रोज़ तुरे इसा जो तो पूरा इन्हें तकफ़ान राया इत्सविया मद्दिन आबतुरा दूरमु कबजिन्ने जल्लो कबन्ने खखासा गोले मरी गोले गंधरत मरी गोले नमोन्नी गरा सुद्धवी सगाली थान राया इत्सवियत मकमनी अकाना केलत अका गोदिनात गरा नमोता निस्बा हुई अब सोती से नहीं है कुल आना की लेनी सावधानी आना की ले लामदा वाला लामदा नहीं मार कुना जेम ने लोगा कराने
nuti amaara wallolaa turre wayyaanee fi amaara wallola amaara maddii dhaabbannu muda hayyaayyu akkas taanaan karaa naannoo kanaatiin hin duulinaadha karaa affaaniin duullaa cifraa dhabneeti daangaa biyya kanaa eessifnaa jennee kallattii bobbaa keenyallee jijjiirree nama 39 ol hin Samboota kallattiin lammaffaa dhufe daangaa godina keessanii kabachiisaa kan jiru. Daangaa godina keessanii. Namni gaafa maal nu jaa ture gaafa kallattii amaaraatiin hin duulu jee gara cifraa garagalchinu amma godina keenya seenu gaafa godina keenya seente jirraafni godina keenya. Garuu amma godina keenya hin seenne hin deemnu jaa ture. Amma dubbiin dhiyaattee godina keenya gaafa seenuuf jettu daangaa godina keessanii kabachiisaa gaafa jaamu bobbaan kenna. Bobbaa kenna bitaniin gara nama 19. Daangaa godina kanaa kabachiisuudhaaf daangaa dhaqee kan ta'e jechuudha. Maali namni maaliif daangaa godina keenyaa kabachiisuu dadhabee gaafa jenne inni tokko wayyaaneen maal nu gootee nuu jalqabu. Wayyaaneen maal nu gootee hojiin bara 27 raanfatame gochi ishiin uummata kana goote bara 27 gochi ishiin uummata kana goote raanfatame wayyaaneen maal nu goote. Ishi isa baatee itti dhiisaa baatanii achi fagaatee jira. Aanaa keenya humna addaa ta'e leenjihee eeguu qaba. Kanaafuu humna aanaa keenya eegu gandoonni hundinuu kallattiin kun abbaa kennamu kallattii milishaatiin. Milishaan qofti kan itti deemu gaggeessan qofti kan itti deemu qaamni dargaggoodha qeerroo sochii kana keessa akka isheen kan barbaadu. Jiilleef humna tokko jaarra jiddugalatti walitti qabuu qabnaa jennee gaafa bobbaa kennine gandoonni kootaa kennameef nama 3 kan kennameef kootaa kennameef gandoonni guutan ganda 4 qabu. Inni kun nama 2 nama 1 kan nama tokkollee ergi jiru. Isa kana walitti qabnee obbaa laallu dhimmichi dhimma birmadummaa biyyaa kabachiisuu dhabuu dhimma amaara walloluu dhabuu osoo hin ta'in dhimma burjaajii siyaasaa tokko keessaa qabaa jechuudha. Burjaajii siyaasaa jechuun maal jechuudha? Ilaalchi shaneedha hawaasa keessatti dagaagee jira. Ilaalchi yaada san bituun yaada shanee bituun hawaasa keessatti dagaagee jira. Wayyaaneen obbaa shanee walii galtu ummata Oromoo jaalattee yaadda fiitiin shaneen obbaa walii galtu itti fayyadamuu fi farda godhattee masaraa mootummaa ishee dhufu. Eega masaraa mootummaa ishee akkamitti akka gamtu beektu gamta gantee beektu 83 irratti gamta gantee beektu akkamitti shanee akka gamtu beektu tokko kan. Inni lammaffaan shaneen ajandaa siyaasaa harkaan qabu. Ajandaa siyaasaa. Jijjiirama kana fiduuf yeroo nama qullaa snaayiparii fuula dhaabbattee yeroo falmitti bara 2006 hamma bara 2008 waraanni shanee bakka kanatti dhukaasa banee jecha hin dhageenye. Waraana mootummaa bakka kanatti akkasitti lole jecha hin dhageenye. Shaneen kan bosona sheente yoom gaafa muummichi ministeera barcuma gubbaa ta'a. Seerii Geetaachoo Asaffaa abaaboo keessatti ijaarame seerii tokko. Jijjiirama duraas kan turte jijjiirama booda ifa kan galu.
namni akkamitti namni Oromoon marrajaa daannatiin wayyaanedha nama akkamitti guuraa ture auditing goone namni shanetu nama guursisaa ture akkamiin gurmeessitu achin argiti ragaan sun deebi'ee Geetaachoo Asaffaatiin gurgurama sanboota to'annoo seeraa jala oolana namni abbaa manadhaa seene ragaa inni alatti marii inni alatti godhachuu itti dhiyaataa ture kanaaf ajaja Geetaachoo Asaffaatiin bosona sheentee jechuudha ajaja Geetaachoo Asaffaatiin kanaaf shaneen ajandaa siyaasaan qabduu kan jennu daldaltuu siyaasatii kan jennu kanaaf ummata Oromoo bakka buutuu kan jennuuf kanaaf ummata Oromoo bakka buutu amma hanga yeroo dhiyootti shanee fi wayyaaniin garaagarummaan qabanii isaan tokko gaafa jennu namni nu falmaa ture namaa wal falmaa ture yeroo dhiyootti garuu ani wayyaanee wajjin walii galtee mallatteesseen jiraa jedha bahe amma burjaajin hin jiru jecha namni waan wal falmuuf hin qabu namni waan wal falmuuf hin qabamu shaneen as baatee ani wayyaanee wajjin walii galtee mallatteesseen jira wayyaanee wajjin qabsaahee warra masaraa mootummaa jiru masaraa mootummaatiin baasuudhaaf walii galtee mallatteesseen jira kaayyoon keenya warra masaraa mootummaa jiru achi baasuudhaaf isa kana walii galtee mallatteessuu dura biyyenna jarri maqaa shaneetiin of waamu yaa'u nafsi gadaay warri nafsii balleessee dawwee miila jalatti shiftaa ta'ee gale hundi isaaniitu warra ajajni hidhaadhaa mana murtiitii itti gale warra nafsiin barbaadamu nama ajjeesan warra san gaafa jalqaba bosona seenan kallattiin mootummaan kaa'een mariidhaan akka karaa nagahaatiin qabsoo karaa nagaatti dhufan mariisisaa jedhamee warri godinaa yeroo mariisisuuf yaalu jaarsatti ergee maali rakkoon keessa wanni mukatti isin galchuu rakkoo aanaa rakkoo godinaa waan godina kana keessa jiru hin furra fidaa gaafa jedhaniin nuyi rakkoo biraan qabnu hanga abulii wambarii isin irraa ta'u hin qabsoonnaa jedhanii rakkoo biraan qabnu rakkoon teenya abulii wambarii isin irra ta'u karoora shaneetu gaafsan beeku kanaaf jijjiirama gatiin meeqatti kaffalamee dhufe lubbuu meeqatti wareegamee dhufe duubatti deebisuudha Oromoo gatii kaffalchiisuudha Oromoon gatii amma kaffalamu kophaan kaffalu yoo kaffaleessa biyya kanatti diigama kana godhuudhaaf warri karoorfatee ka'e ajandaan shanee hawaasa keessa bal'atee jira kanaaf namni dhimma biyyaatti dhiisee dhimma miidiyaa sobaatiin hololamu hordofu silaas ilmi tokko biyyaaf dhalataa tokko lagaaf dhalataa tokko mata masaatti dhalataa jetti jira nuti ilma isa kami jennee of gaafatuun yeroo ammaa jechuudha biyyaaf dhalanne moo lagaaf dhalanne moo mataa keenya dhalanne inni mataa isaatti dhalate mataa isaa biran inni lagaaf dhalates laga isaa biran ta'u har ammoo kan barbaadamu ilma biyyaa dhalate barbaadamu kun immoo har'a irra teenyee foorkaasti goonee gara fuulduraa maaltu ta'a wayyaaneen masaraa mootummaa yoo seente maaltu ta'a hoo jenne waan tilmaamamuu hin dandeenye ummata Oromoo kanarratti gochuudhaaf kan qopheessitu tilmaamamuu hin dandeenye Oromoon jaarraa bara 150 gabrummaa jalatti jira jaarraa jaarraa tokko walakkaa gabrummaa jala jira jaarraa tokko walakkaa boquu cabee jira jaarraa tokko walakkaa gabroomee jira jennee inni lallabaa ture jaarraa tokko walakkaa mi jaarraa lama jaarraa sadi Oromoon akka hin kaanetti
arbuudhaaf wayyaanee tajaajilaa jiru. Akka hin kaane amma cabnaan jaarraa lama jaarraa sadii akka hin kaane. Cabiinsi jaarraa tokkoof walakkaa Oromoo gubbaa ture. Oromoon gaafa masaraa Gondoritti cabe. Masaraa Gondoritti. Saniin booda jaarraa tokkoof walakkaa kan cabe Oromoon. Achitti cabe gaaf dura. Amma masaraa mootummaa amma keessa jiru kana keessatti Oromoon amma cabnaan jaarran lama jaarran sadii bakkatti deebi'uudhaaf nu ga'u jechuudha. Oromoo jaarraa lama jaarraa sadii arbuuf warra deemu wayyaanee dura dhaabbannee falman namoo wayyaaneen Oromoo cabsitee jaarraa lama jaarraa sadii gabrummaa ture keessatti deemsudha. Filannoon keenya kana. Ilmaan keenya gabrummaa dhaalchina moo bilisummaa dhaalchina? Bilisummaan hangaffaadha. Namni hin bilisoomnee jira. Namni hedduu dhugaa gaafatan hin bilisoomnee jira. Namni akka arbaati. Arba taanani. Nuyi arba taan arba jechuun maal? Haada qalloo takkaan hiite yeroo muraasaaf tursiiftee suuta jettee haada san yoo irraa hiitte hidhamarraan jiraan beekaa achuma dhaabbatan. Achuma dhaabbatan. Oromoon suuta jedhanii gabrummaa caba jaarraa tokko walakkaa gabrummaa jaarraa tokko walakkaa irraa hiikame kan achuma dhaabbatu jira. Kan akka irraa hiikame argee tarkaanfatuu jalqabe jira. Bilisummaa jechuun maal jechuudha? Bilisummaa jechuun har'uma kana Oromoon guutuun sabni biyya kanaa guutuun har'uma kana badhaadha jechuudhaan. Bilisummaa jechuun wama feene wanjaluma feene hojjannee jiraanna jechuusiini. Bilisummaan inni jalqabaa namni ofii isaatiif bilisoome. Mataa isaatiif. Nu immoo gabrummaan dura turte. Gabrummaa sabaa akka sabaatti qofa osoo hin ta'in gabrummaa dinagdeen ofirraa qabu. Jaarraa tokko walakkaaf dinagdee kan cabnee ture. Amma bilisoomna fa'aa jedha namni maaliyyoon kuni meera kuni hoom ta'e kuni hoom akkas ta'e maal inni Finfinnee maalii hoom ta'a afaan Oromoo maalii hoom ta'e. Namni waan argate qabatee haftetti qabsoo godhu. Gaafin uummata Oromootis haa ta'u gaafin sabaaf sablammii biyya kanaa guutuutti deebi'ee sabni kun gaafii dhaabee jira jechuun yaaduu dhiisee jira jechuudha. Yaaduu dhiisee jira jechuudha. Gaafin Oromoo gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu kana qofaan gaafa kana deebise gaafin biraan dhala. Maaliif Oromoon jalqaba qabsoo muka shanaffaa godhu afaan Oromoo afaan federaalaatiin godhaan qabsoo keessa jiru. Injiru gaafa jalqaba. Gaafa waa qofaan qabsoo jalqaban. Jalqaba gaafin Oromoo gaafii sadii. Gaafii lafaa, gaafii abbaa biyyummaa, ofiin of bulchuu, afaan Oromoo afaan barnootaa gochuu. Sadii qabatanii qabsoo eegalan Hayilasillaasee irratti. Dargiin gaafa dhufe gaafii takka deebise. Mareet laaraa shuushii. Lafti kan abbaati kan jiru gaafii qabsoon Oromoon qabattee bosonatti isheen takka deebise. Bara 17 bushi. Gaafin Oromoo lama. Ijoon isheen gurguddoo. Lamaan hafte sun dargiin gaafa kufe. Ofiin of bulchuu afaan Oromoo afaan barnootaa gochuu keessattuu afaan Oromoo afaan barnootaa gochuun parsantiitii hojiirra oole. Ofiin of bulchuunis hojiirra oole guutuu ta'uu dhabuus. Sirna federaalizimichaa abiyootaawi dimokiraasiidhaan Ihaadegiin cancalee qabuus hojiirra oole. Waaqon gaafa qabsoo jalqabu afaan Oromoo afaan federaalaa gochaan godhaan gaafii isaatii miti. Jaarraa abbaa gadaa gaafii isaatii miti.
Taaddasaa Birruu gaafii isaati. Kanaaf gaafiin kun eessaa dhufe? Adeemsa qabsoo keessatti dhalate. Adeemsa qabsoo keessatti dhalate. Ammas gaafiin jira. Hin deebi'e. Adeemsa hin deebi'e. Gaafiin akka adeemsa hin deebi'e adeemsa san keessatti immoo gaafiin dhalatu jira. Oromoon gaafa jalqaba fincila kaasu maaster pilaanii kaase. San booda gaafii lafaa lafa seera galaa weeraramaa ture. Gaafii albuuda, gaafii dinagdee, gaafii federaalizimii dhugaa lafa qabsiisu isaan kun walitti dabalamanii qabsoo baruutti finiinsaa kan turan jechuudha. Kanaaf goduma taa'ee namni Oromoon maal argate? Dura qabsoon Oromoo maal argate? Oodiitii godhu. Maaltu hafe oodiitii godhu? Isa hafe qabsoodhaan itti deemu. Saniin ala waan argatan lafa addunyaa kanarra sabni akka sabatti miti namni akka namatti waan argate dhangalaasee barbaada kan deemu jiru lafa kanarra. Akka sabatti ni akka nama dhuunfatti. Ergan ishii san hin argatini. Ergan har'a xeefii mana kiyyatti hin bitini. Mishingaa kanaan dhangalaasaa jedhee namni lafatti mishingaa dhangalaasu jira. Garaan isaa xeefii barbaannan mishingaa san qabateeti haala xeefii san itti argatuun mijjeefama. Akka sabattis akka nama dhuunfattis waan arganne qabanne waan nu hafu barbaadudha malee ishee argannee of harkaa buusna. Hacaaluun gaafa 4 kiiloo situ aanee jiru. Oromoo miliyoona 50 kan 4 kiiloo bashuu barbaadetiin. Barcumni achi jirtu takku. Miliyoonni 50 barcuma takara taa'uu danda'u. 4 kiiloo situ aanee gaafa jiru. Namni tokko si jedhuudha kana ol bahee si bushuu qaba. Biyya kana bushuu qaba. Kana baratu cinqalu. Kan biraa namni kan ajaa'ibu siyaasa biyya kanaa keessatti kan Itoophiyaa faarsuu danda'a. Kan Itoophiyaa leellisuu qabu. Kan guyyaan Itoophiyaa jaa'uu qabu Oromoo. Namni garuu maal jedha? Gaafa Tigreen miliyoona 5 Itoophiyaa gaafa jettu na ajaa'ibu namni. Gaafa Oromoon miliyoona 50 Itoophiyaa jiru maal Itoophiyaa nutti faarsasii kun? Kan miliyoona 50 gaafa jaakeetii Itoophiyaa kaa'attee na ajaa'ibu. Namni miliyoona 50 gaafa jaakeetii Itoophiyaa kaa'atte ajaa'ibu. Jaakeetiin sun eenyurraa bareeda? Nama miliyoona 50 irraa bareeda. Nutu kaa'atu uummata. Biyya tana jaaruu keessattis gahee sabni kun qabu waan madaalamuun jalqabarraa kaase. Biyyi tun akka biyya taatee itti fuftu har'aas boruus gaheen uummanni Oromoo itti hirmaanne biyyi tun biyya taatee itti fufuu hin dandeessu. Nuyi bakki nu uummannu Itoophiyaa. Maaliif Itoophiyaan yoo badde saba biyya kana keessa jiru keessaa sabni jalqaba miidhaa guddaa keessummeessu Oromoodha itti aansee amaara. Maaliif akkuma guddina keessatti kaafattare hamuma baay'ina keessatti kaafattare beelli biyya kanatti yoo dhufe sabni jalqaba miidhamu Oromoo. Inni kun hin miidhamu jechaa miti akkuma baay'ina keessatti. Yoo hundinuu kan dhumu taate miliyoonni 50 dhufe kan miliyoona takkaatti sumaa wajjin dhumu kan 500 sumaa wajjin dhumu karaa uummata haaranii. Biyyi tun yoo dagaagde yoo badhaate yoo duroomte kan biyya tana keessatti fayyadamaa argatuun Oromoo. Kanaaf biyya tana jiraachisuu keessattis gahee keenya guddaadha. Haala teessuma lafaatiinis hirmaannaa dinagdee biyya tanaatiinis sabni Itoophiyaa tanatti ana abbaan biyya tanaa jedhee afaan guutee dubbatuu danda'u kan Oromoo jiraatu. Kanaaf namni nuti xiqqeessuu barbaada. Isin Itoophiyaan jiina nuti Itoophiyaa jaala. Isin Itoophiyaan faarsinaa. Kana fa'aa ajandaa godhee namni nu jadduu seene isaan duris abuu akaakayyuun isaanii itti dhaamee jira. Oromoo hin dandeessan dhakaa gurraacha yoo dhakaa gurraacha dhahan malee hin cabu isa waliin dhahaa. Saniif wayyaaneen seerri takka abaa'oo keessaa butatte
شاني لا قبصها أرمو بقى قوته وفي كينيا أرمو والنجسان يجتون كنافو بيجاكنا كيسد بوكو القبل لديمو وانا مرقل كان كفتو هرمانا نور برباجي سبوچوف ويانه akamitti qabsoonna walla haralama jiramni kun gama ka gaw walla madutu rabita tokko nageenya danga biyya keenya nageenya danga godina keenya eeguun dirqama inni lammaffaan nageenya keessoo keenya eeguun dirqama amma wayyaanee shanitti ergama kennite jirti waan biraan godhini wama takko wama lama naa godhi jetteeni jirti maali jennaan يودن ديس أورومو في أفان ملتبوس يودن ديس أورومو في أمارا ملتبوس يودن ديس أورومو في سوماليا ملتبوس فاتو والدانجس أورومو في بيشانغلو ملتبوس هم نام خراب تغيرتي أو كان نار رايح تسي جتين إن لما فان جيكوس أوروميا كيسة تكاسو يا جيكوس أوروميا كيسة تكاو دفع جدو غلا بيجتي تو إذا كان إرجما تكني تجرتي شنين umman inni oromiyaa bareeje nuturri baangayn qeerroo dhibba kuma dhibbatuun raayyaa ittisa biyyatti matan oromiyaa qeerroo kuma dhibba nu biratti yoo raayyaa ittisa biyyatti kottaa makama an jiru daangaa biyya kottaan kabachiisna an jiru kottaa godina keenya kabachiisna asuma ollaan keenya arxummaan dawween nu gahe jeeti makiinarraa harcaas humnaa oli nuti ta'e jee jiillee immoo rafutti jira silana mati yeme nama akana tahe lage sangam tu nama tuhe jecha lage sani inni gari kuno asmo baade na tataw tu makandu wayaga malka godina kana dirmachu godina kun nuga ka kesa abamurra ofi abamuy mari pakastane sanyu hamne walti mayatu لكن ويانا دينا كينيا متي أكجيلت يا وهذا أكجيلت لا مريني إندا غونغورتني نوي غلطة ويانا ده أمنا أم يوسف جرا يا ده سب بلي سامبا غلطة ويانا نوسف ثاك الله مسدي ديكا إذا برجاج أفتح وسولتان إذا متى برجاج سوبر بات فر ويانا تون أبغى دكتور برا نقول ده ده ويانا يا ويانا وان تقوان سيقول يقف وانا من أمزرع القتس قبضو بيتنا القتس ورمون وانا من أمزرع القتس أبالا فاتاوس قبضو ساتنا القتس وفينو بشو قبضو ساتنا القتس أفان رموتي أفان برنوتا بدو قبضو ساتنا القتس ويانا نم فريت إجوان سيقول يقف لبو ما يقتل أبي درقي فوق الجيطة دوكمنتاري سا ويانا سنقرتي تتري سا يتول تراران قتل Arang kat tu jete balik dari tu apa motaya dulu subi itu tu wana ganne abso kenya isam manandra isam mar ganne abso kenya boros wana katu dia mu abso mana ganne abso Allah ke abda ni abso ka ja mu ka sheri ke lain ko kanafu nuhirra maatuega erojille ramaatuega erojille hom galana tahe hinga habonu raabanu jawar godina dandi to asijala hin chaara jenne ogeesan filani godatu arma kara funyan dambirra egale haga baate malik dandi sanjarate yo dikkate gafara ko fiinne ko orgra genyo jiite fiige baate brakka gawo baatan fiige jiile brakka gawo amma hobban kana laale barbaachisummaan daandii saninatti mul'ata erga baaten naa birmadhaa jedhee jiila birmatuu dadhabde maali tokkummaa keenya waan asi teenyee waan oromoo bal'oo oromiyaa bal'oo maal asa kanaaf isa kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha nuti dirqamni nurra jiru maali akkamitti biyya keenyaaf dhaabbanna akkamitti ilaa fi ilaameedhan waan arganne qabannee jijjiirama kana ceesifna akkamitti karoora wayyaalee fashalsiifna ilaalcha shanee gocha shanee badii shaneen dalaguuf deemtu akkamitti waliin itti qabsoonna
لكن شنين بسياسة أوروبا بكبوا أقامي جو جراته نوهاي سوني بتولى مجدي بس شنين أكنا غافا كنا كوتة سبا كنا فيت بقامي جو جراته كنا إما كنا رتي وجه تولا كنتوبني غاچنا بيا كينيا غاچنا غودنا كينيا غاچنا أنا كينيا تاني أكمل جرب دورا كنتوبني جنو يوم بنديتي بأمارنا أكبر رجع أتكالي أون أغرام ريتا يتاوكان